Yoo yaashama akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa nageenyi badhaadha. Hordoftoota keenya nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jechaa gara qophii keenya har'aatti isin dabarsinaa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Qophiin keenya har'aas meegaa piroojektota magaalaa Finfinnee miidhagina addaa uwwisanii jedha. Finfinneen kan durii caala yeroo ammaa kana gamoowwan ammayyaa hedduu ta'aniin wantoota haarawaa akka biyya keenyaatti hojjetamanii hin beekne fakkeenyaaf kan akka muuziyeemii saayinsii kan akka paarkii tokkummaa paarkii shaggariin miidhagina lageen Finfinnee qarqara bareechuun paarkiin Xooxxoo fi meegaa piroojektota hojjetamaa jiraniin faayyamtee argamti. Biyyi keenya gara badhaadhinaatti imalaa jirti gaafa jennu bu'aa dadhabbii keenyaa argannee biyya jijjiirreeti malee lafaa kaanee akka hin taane meegaa piroojektonni keenya hojjetamaa jiran lafa irratti mul'atan agarsiiftuu guddaadha. Dr. Abiyyi gaafa aangoo qabatan barii isaa akkas jedhanii turan. Itoophiyaa toora biyyoota badhaadhanii nan hiriirsisa akkuma jedhan guyyaatti sa'aatii 2 qofaa rafuun kaayyoo fi dubbii isaanii wal simsiisuun meegaa piroojektota hedduu hojjechiisanii xumursiisuun ribaanii hedduu kan kutan yoo ta'u amma ammoo hedduun isaanii kan xumura irratti argaman hedduudha. Isaan kana keessaa akka fakkeenyatti kan ka'an muuziyeemii saayinsii kan naannoo kiiloo 4tti argamudha. Muuziyeemiin kun muuziyeemii akka Afrikaatti muuziyeemii guddaa fi muuziyeemii addaati. Adda durummaan diizaayiniin yookiin bocni muuziyeemii kanaa magaalaa Finfinneef miidhagina guddaa kan kennudha. Itti aansuun muuziyeemii kana keessatti qabeenya uumamaa biyyattiin qabduu fi qaroomina Itoophiyaan dur qabdu keessatti ni argama jedhamee eegama. Muuziyeemiin kun bajata guddaan kan hojjetamaa jiruu fi yeroo xumuramutti turistoota hedduu kan keessummeessuu fi hawwatu ta'uu odeeffannoon jiran ni mul'isu. Muuziyeemiin kun iddoowwan bashannanaa hedduu kan of keessatti hammatu ta'us hubanneerra. Muummichi ministeeraa keenya wanti adda isaan godhu waan afaaniin dubbatan wixinee kaawwatan hojjechuun bakkaan ga'uu isaaniiti. Meegaa piroojektota magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamanii magaalattii New York kan fakkeessaa jiran keessaa inni biraan meegaa piroojeektii Friendship yookiin wadaajinnet paarkii lammaffaadha. Piroojeektiin kun kan argamu kiiloo 4 naannoo masara mootummaatti yoo ta'u yeroo hojjetamee dhumutti Finfinnee keenya akka biiftuu baatee bareecha jedhamee eegama. Piroojeektiin kun dirree kubbaa miilaa iddoo tapha ijoollee fi meeshaa addunyaa irra jiran daa'imman keenya sammuu isaanii qaruu danda'a jedhamee yaadamu achi keessatti ni argama jedhamee yaadama. Piroojeektiin kun miidhagina lageen Finfinnee qarqara miidhagsuu waliin kan wal qabatuu fi chaayinootaan kan hojjetamaa jiru ta'uu hubanneerra. Akka diinonni guddina biyyaa jibban odeessan osoo hin taane biyyi keenya daandii guddinaa isa duubatti deebii hin qabne irra imalaa jirti. Dr. Abiyyi sammuun isaa waan guddaa baatee biyya kana bakka guddaan ga'uuf nama tattaaffatudha. Haa ta'utii garuu yeroon amma keessa jirru kun yeroo mootummaa gaarii uummataaf yaadu argannee garuu immoo uummata itti dhabne fakkaata. Hojjaan Dr. Abiyyi hojjechaa jiran Itoophiyaa qofaa osoo hin taane kan uummata Afrikaa boonsudha. Piroojektonni armaan olitti kaase kan Finfinnee keessatti hojjetamaa jiran akka fakkeenyaatti haa ta'aniyyuu malee kanneen biroo kan akka fakkeenyaatti ka'an kan akka isteediyeemii naannoo Boolee Adee Ababaatti argamu hojjetamaa jiran ni jiru. Isteediyeemiin kun biyyi keenya tapha kubbaa miilaan hedduu kan fiixa baate ta'uu baattus dirree adda addaa kan akka dirree shaakallii kubbaa miilaa, dirree fiigicha itti shaakalan, dirree bishaan itti daakan of keessatti hammatuu fi kanneen biroo of keessatti hammatutu ijaaramaa jira. Piroojeektiin inni biraan kan laga Haaritti mootummaa Itoophiyaa fi dhaabbattoota Saa'ud Arabiyaa waliin ijaaramaa jiran gamoo guddaa fi miidhagina magaalaa Finfinnee dabaluu fi tajaajila adda addaa kennu caqasuun ni danda'ama. Osuma saroonni iyyanii gaalli imala ishee itti fufte akkuma jedhamu baandaan alaa fi keessaa Dr. Abiyyi adeemsa isaa gufachiisuuf wacanis inni garuu imala isaa daqiiqaa tokkoof illee osoo adda hin kutiin turtii waggaa 4 keessatti biyyattii kana keessatti piroojeektiiwwan hedduu hojjechuu danda'eera. Kunis kan kanaan hafu osoo hin taane piroojektota hedduu eegalamanii dinagdee Itoophiyaa fi miidhagina biyya keenyaa jijjiiru jedhamanii eegaman kan akka haroo wancii, Kooyishaa fi Gorgoraa fa'aa akka fakkeenyaatti ni caqafamu. Misooma keenyaaf, dinagdee keenyaaf, qaroomina keenyaaf, nageenya keenyaaf falli jiru abbaa noobeela nagaa addunyaa keenya jabeeffannee waliin imaluu malee falli kan biroo hin jiru. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroo wal deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu Miidiyaa laayik sheer gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya.